Seenaa biyya kanaa fudhatte waggaa 30 hospitaalli afurii hin hojjetamne bara Addawaayii soo fudhatte hospitaala tokko haaraan kan hojjetame Xurunesh Beejingi qofaadha. Kanaafuu kan hojjennu naannoo laga misoomsuu bareechuu yookaan immoo paarkiiwwan daandii babal'isuu qofaa miti. Innillee baay'ee barbaachisaadha jiruuf jireenyaaf haaluma wal fakkaatuun garuu waggaa 5 keessatti waggaa 5 kana keessatti hospitaalonni 4 bajeta mootummaatiin uumaniiru. Bajeta kan Finfinneen hordofee hojjisiisu qofa kan federaalaa odoon dabalatiin. Haaluma wal fakkaatuun immoo hospitaala dhuunfaa tokko 5ffaa suma kolfetti xumursiisnee jirra. Innis world class tajaajila kan kennudha. Kanaafuu hospitaala irrattis, industirii irrattis, manneen irrattis haala dargaggootaaf carraa hojii bal'aa uumuu danda'u sheediiwwan hedduullee hojjechaa turre. Amma samoonni kana sheedii 3,000 eebbise. 3,000 torban amma fuuldura jiru kana keessatti jechuudha. Kan hojjetamu hunda galeessa. Hunda galeessa hoo magaalaan jijjiiramtee bareeddee jiruuf jireenya uummataa wajjin bareeduu hin dandeenye hin jijjiiramne jijjiirama guutuu ta'uu hin danda'u hin bara. Kanaafuu kan hojjennu hundarratti kanaa sa'amu garuu bakkuma irraa qeequu barbaadan san irratti xiyyeeffachuun immoo ni jira.